If you wanted to left, 2595. No, 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 no. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكون كوكب جاف جار الله والفناء وكجرت نتون كيسن سنكو. إنجا جرا بيكنيا كيسن سينا كان ماستر. إرجع كيسن سينة بفكان أنجا فنوباس استركنا. أتشبودا سينا. إرجع سينة أستركنا. أتشبودا بكا فيديو كي جرولنا. فيديو نورمالي أورجينالي سا أسيبرنا. إرجع سنا أستركنا فيديو تشلوا بفنا. سامبورا غرا فندرات تبنا. Normaalii viidiyoochi dheeraadha garuu waan itti kutanus qaba waan ta'eef yaa'u guutuusaa ilaalame. Okay. Bakki taa'an anaaf xiqqoo nama mijoofne namni tokko simbira jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf okay. Dhiifama. Viidiyoon kun jalqaba isaa qodaan kun bakka kana jiraachuu qaba. Wanti isin keettan sun bakka taacha keessanirraa silkiin gara isinitti garagaletti akkan ol fuudhamu yoo baates yoo lafa ta'es yoo ol fuudhames yoo waan irra teessanus ol ka'aa ta'es akka haalli isinii mijaa'e waraabbachuun isiniif gaariidha. Ammas yaa'u kan koo ifaan wantiidha garuu isin utuu guyyaa isinii ta'es gaariidha. Maaliifuu akka isinii ifutti gaasin hin beektan waan ta'eef hamma jalqabaa gaafa viidiyoo kana haala kanaa waraabdanii erga kaatanii bakka kanatti qodaan sun isaachi jiru amma hin fuudhamee jechuudha. Yeroo qodaan kun jiru bakka kana jiru bakka kanatti akkana rukuttanii bakka footoo kana bakka kana dhuftanii iddoo kana rukuttanii as rukuttu. Screenshot gootanii footoo jawaala keessan keessa galfatanii jechuudha. Gaalaarii keessa galfatanii jechuudha footocha. Erga sanaas akkana buttanii amma gaa amma kana gara kana itti balleessuuf bakka kanatti akkana garuu kunnee achi booda bakka kana fakkii maqasii kana dhufnee fuuldura itti kutiidha gara kana. Kunoo xiyyaan isin agarsiisaara waa tokko waan nama rakkisuu miti. Fakkeenyaaf kun gara kanatti kutiidha. Kun immoo gara kanatti kutiidha. Kun bakka lamatti kutiidha. Kun immoo footoo keessaa kaasiidha. Kun immoo sagalee itti deebisiidha. Kanaaf isa kana rukuttanii fuulduratti kuttan. Achi kaatanii hin ilaaltu. Hanga kamitti hanga kanatti ilaaltu. Erga kana as rukuttanii ammas bakkuma kanatti deebitu. Alaan immoo viidiyoocha bakka lamatti kuttan. Erga bakka lamatti kuttanii ammas akkana buttan. Erga inni fidee harka keessanitti kennee bahee ka'ee akkana buttanii isa kana beekaa tirfii tursiifame malee hanga edhaa isinitti kennee erga abbichi bahee akkana dhabamee ka'e booda harka keessan kaasuu ni dandeessan. Yoo dheereffattanis immoo gaariidha. Akkana gootanii eddee kanatti hammas bakka lamatti kuttan amma immoo asitti rukuttanii ammas viidiyoocha isa gara kanaatti balleessitan isa kanadha. Isa kana akkasiin balleessanuuf immoo kirriin gurraattiin tokko asirra jirti. Kanaa achi balleessi kan isiniin jedhattu. Erga sanaas bakka kana rukuttanii akkanatti keessaa balleessitu. Hamma fakkeenyaaf erga kanaa mee maaltu fi maal ta'a? Harka isaatti fidee akka inni itti kenne hin mul'ifne jechuudha. Harka isaa keessa dhufee bu'eera. Ayyee dhufee bu'eera. Achi as fideeraa jechuudha. Isa eega silaa immoo achirra jiru sana immoo
hamma asiin hokkee walakkaa jawaala keessanii bakka kana qabdanii keessaa baatu. Erga keessaa baatanii aappii hedduu jira waan kana miicuudhaaf. Fakkeenyaaf kun ni miicaa, kunis ni miicaa. Garuu filatamaan waan kanaaf immoo an aappii kana filadhee buufadhe. Kunoota aappii kana filadhee buufadhe. Gaafa filadhee buufadhu bakka maqasii kana rukutaa. Erga sanaas footoo hammaa naa baasaa. Footoo hammaa iddeen jiru naa baasaa. Achitti rukutaa. Gaafa akkanatti naa bahuu asin dhufaa. Erga na dhufee gaafa inni kana na agarsiisu akkanan itti butaa nan xiqqeessa jechuudha. Akkana olitti butee biceessee erga sanaas raayititti godhee hamma bukkee kana dhiqee itti balleessuuf erga kanaas bakka kanatti kunoo asitti rukutee seefin godhaa gadi naa bu'eera jechuudha. Hamma asumaan bakka kaan maastar silaattiin deebi'a. Iddeen walaatti deebi'a jechuudha. Gaafa as deebi'u amma eessan deemaree bakka footocha ammatti miicame maannaqaas iddee kana dhahee asiin miidiyaa dhaheen miidiyaa rukutee footochi bakka kanaa footocha deemee fida. Erga sanaas oleen itti butaa bakka isaa sanatti bakka inni taa'u sanatti hin deebisiisa. Erga sanaa iddee kana dhabeen akkana fuulduratti butaa. Amma erga kanaas bakka kana gad tuqeen as dhufaa. Isii olii kanan gad dabarsaa. Ammas akkana siqeen isii olii kana rukutaa. Erga kanaas qubaan akkana qabeen asitti fidaa. Harka qaqqabsiisaa. Amma gaa duddubatni ilaala. Hayyee harkatti dhufee galee fuudheeraa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti sanni turee ni gabaabsina. As rukunnee fuulduratti gabaabsina. Hayyee alas harkatti dhufeeraa jechuudha. Hanga kana dudduubaa ni gabaabsina. Akkasii wanti kun immoo bifa barbaaddan waan barbaaddan kaa'achuu dandeessani. Fakkeenyaaf wanta kana waan barbaaddan kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Bichuu furdatee guddatee waan beekamu haa ta'u malee waan mul'atu haa ta'u malee waan barbaaddan kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Ekispoortii sagalee gaa akkuma beekamu yeroo baay'ee irra deddeebiin dubbadha. Sagalee as rukuttanii waan irraa buufattan yoo tiiktookis ta'e miidiyaa garaagaraa irraa buufattan bakka viidiyoon keessan jiru fudhattanii viidiyoocha fiddanii tuma asitti irra baasuudha qofa waan nuti rakkisu hin jiru jechuudha. Irra baastanii sagalee isaa irra viidiyoo irraa yookiin qubaan viidiyoocha akkana dhoositan gara kanatti yookiin immoo bakka maqas rukuttanii iddee kana fakkeenyaaf viidiyoocha irra rukuttanii bakka kana rukuttanii achi booda asiin gara sagaleetti deebiftu jechuudha. Kun of rukuttanii sagaleetti baasuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Ekispoortii gochuudhaaf egaa kunooti. Ekispoortii jedha bakka jiru kanatti ni rukuttu. Kunoo gadi isinii buuseera jechuudha.
galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha nuuf jiraadhaa.